bakka jirtanitti nagaan koo sinaa qaqqabu. Har'a miidhaa jibbaan isinii ibsuu barbaade. Akkuma hundi keenya beeknu jibbi jalqaba kan inni ajjeesu sammuu nama jibba qabatee deemu sanaadha. Summiin jalqaba kan qodaa keessa jirudha kan inni miidhu, kan inni faallessu, kan inni balleessu. Waa'ee jibbaa kana yeroon kaasu kana dura fakkeenya tokkoon ibsee ture. Fakkeenyi kun maalidha? Warran dhageenii fi barsiistuu saayikooloojii tokkotu guyyaa tokko barattoota isheedhaaf hoomworkii laatte. Hojii manaa laatte. Dinnicha mana isaaniidha akka isaan fidanii dhufan ajajjeen. Dinnichi isaan fidanii dhufanii lakkoofsa namoota jibbaniin walqixa ta'uu akka qabu sitti himte. Guyyaa ittaanu barattoonni suni dinnicha namoota lakkoofsa namoota jibbaniin dinnicha qabatanii gara mana barumsaa isaaniitti deebi'an. Achumaanii dinnicha sana irratti maqaa namoota jibban sanaa akka isaan barreessan itti himte. Isaanis tolee jedhanii dinnicha sana irratti maqaa nama jibban sanaa barreessan. Erga barreessaniin booda dinnicha sana baagii isaanii yookiin boorsa isaanii keessatti torban tokkoof qabatanii akka deeman itti himte. Barattoonni sunis wanta barsiistuun isaanii jetteen sana ajajjeen sana raawwachaa osoo jiranii hammuma guyyaan bulaa deemu dinnichi sun tortoruu jalqabe, foolii fiduu jalqabe. Garuu barsiistuun isaanii yeroo hundumaa dinnichi sun isaanii wajjiniin ta'uu akka qabu yookiin yeroo mana fincaanii deeman illee boorsaa sana lafa kaa'u akka isaan hin qabne itti himteetti waan ta'eef bakka deeman hundumaatti dinnicha jedhame sana boorsaa isaaniitti baataniitu deemu turan. Garuu baay'ee gumgumani fooliinsaa jabaachaa dhufuurraan kan ka'e fooliinsaa hedduu isaan jeequurraan kan ka'e hedduu gulgumaa turan. Dhuma guyyichaatti guyyaan gahee dinnicha hedduu fooliinsaa nama jeequ sana qabatanii mana barumsaa isaanii guyyaa jedhame sanatti yeroo dhiyaatanii barsiistuun isaanii gaaffii tokko isaan gaafatte. Akkam turee jettee isaan gaafatte. Isaanis foolii hedduu nama jibbisiisu qaba ture, nagaa nu dhorkatee baay'ee nu jeeqe jedhanii gumgumaa baay'ee barsiisuu isaaniitti akka aaran barsiistuu isaaniitti himani. Barsiistuunis akkas jetteen amma fuutanii gatuu dandeessu ittiin jettee erga dinnichicha gachisiisteen booda argitanii ittiin jetteen. Dinnicha lakkoofsa namoota jibbitaniin fidaa koottaa yeroon isiniin jedhu tokkoon keessan dinnicha 3, kaaniin keessan dinnicha 4, 5 hamma dinnicha 8tti fiddanii dhuftaniittu. Xiraansaa hammuma dinnichi sun baay'atu xiraansaas akkasuma fooliinsaas akkasuma isin jeeqaa tureera. Dinnicha kana amma baastanii gattaniittu hubattaniittu jetteen. Warri namoota jibbitanii sammuu keessan keessatti jibba qabattanii sammuu keessan keessatti wanta hin taane qabattanii deemtanii bara keessan guutuu waliin deemtan, waliin kaatan, waliin raftan, bakka deemtan hundumatti sammuu keessan keessa jira waan ta'eef fooliinsaa jireenya keessan hammam akka inni faallessu hubattaniittu. Fooliinsaa jireenya keessan hammam akka inni jeequ hubattaniittu ittiin jette. Dinnicha kana baastanii gattaniittu. Amma boqonnaa argataniiru. Warri jibba sammuu isaanii keessatti qabatanii deeman keessumaa jibba namoota baay'ee akkuma ijoollee barattoota dinnicha 8 faa qabatanii fooliinsaa hedduu isaan jeeqaa ture, fooliinsaa hedduu isaan nagaa isaan dhorkaa ture. Jibba sammuu keenya keessa jirus akkasuma jireenya keenya faallessaa, nagaa nu dhorkaa, boqonnaa nuuf hin laatu. Kanaan wal simsiistanii hubattanii argitanii hubattaniittu jettee haala yaadamneeni barumsa guddaa barattoota isheedhaaf laatte. Barsiistuun sun hubattuu beektuu jedhaanani. Gara keenyaatti yeroon deebi'u akkuma sila ibsuudhaaf yaade namni nama jibbu nagaan qabu, namni nama jibbu hirriban qabu, namni nama jibbu
waan gaarii illee hojjetee bakka hin ga'u. Sababiin isaas jibbatu sammuu isaa keessa jira waan ta'eef. Wanta hin taane sammuu isaa keessa jira waan ta'eef. Sana of keessaa baasanii gatuun taa'anii dubbii yaadurra taa'anii wanta hin taane bocuurra taa'anii nama sanaaf waa gidiraa yaadurra garuu sammuu sana gaarummaatti jijjiiranii nama jibban sana of keessaa baasanii gatanii sammuu boqonnaa ofii laachuudhaaf meeqan keenyatu murteessee jira. Jibbi hedduu nama miidha. Akkuma summiin jalqaba qodaa isaa miidhu jibbi nama jibbe sanadha kan inni miidhu. Itoo du'aaf nullaatiin warri nama jibbinu guddachuu namaa, mul'achuu namaa, ol ba'uu namaa, bareeduu namaa, ce'uu namaa nu aarsu. Akkasumatti keessumaa yeroo tokko tokko sababa malee namootaaf ilaalcha gaarii hin qabne irraa of deebi'aa, irraa of qusadhaa, jalqabaa numaan nu miidha waan ta'eef hubannaadhaan itoo jiraanne jibba of keessaa baasnee itoo ganne jaalalatu nama baasaa, jaalalatu nama ceesisaa, jaalalatu moo'ichadha, jaalalatu nagaa namaaf kenna, jaalalatu bakka yaadaniin nama ga'a. Jaalalli madda waan hundumaadha. So jibbarraa haa fagaannu. Jibba of keessaa baasnee haa gannu. Jireenya keenya faallessa. Foolii gadhee qaba waan ta'eef. Jiruuf jireenya keenya keessatti nagaa nuuf hin laatu waan ta'eef akkuma dinnichichaa jechuudha. Ofii nagaa argannee jiraachuudhaaf keessa keenyatti jaalala haa facaasnu. Ergaa koo yookiin dhaamsa koo har'aadha. Akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa sooruudha. Haga dhumaatti waan na dhaggeeffattaniif deebanaa dagaagaa guyyaa gaarii qabaadhaa.